Baga gammadan imoon waan haara ajaa'ibaa siitingii haara ajaa'ibaa baay'ee tokko si fayyaduu danda'u isinii fidee jira. Faayidaan siitingii kanaadha. Siitingii kana egaa oonii godhatanii namni isin imoodhaan miseejii ergitaniif sun suuraa haa ta'u, viidiyoo haa ta'u, sagalee haa ta'uti waan isin ergitaniif san namaaf sheerii godhuu hin danda'u akkasuma bilbila isarratti illee daawuloodii godhuu hin danda'u akkasuma iskiriinshoot illee kaafachuu hin danda'u kooppii illee godhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu cinqi tokko malee hiccitii fedhee waa ta'u waan fedhee waa ta'uti sodaa tokko malee imoodhaan namaaf erguu dandeessan waan barbaaddanii jechuudha. Imoon keessa siitingii kan akka isiniif fitu imoon amma isinitti agarsiisu kana buufachuu qabdanii hayyee daawwattoon kiyya imoo kana buufachuudhaaf as kiroomii keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda sarchi goosiftu achi booda asirratti michuu joobis.com kajoorratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida asirratti ayikoonii sarchii kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootu bakka sarchii kanarratti imoo jettanii barreessitanii achi booda sarchi goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana isinii fidaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda imichi gabbuufachuudhaaf sirra suuta gadanii deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtu sirramma dhumaati gaduma deemtu achi booda kinoo silatti qalama diimaadhaan kan barraa imoo tuqaa buufadhaa kajuu jalatti daawulood kajuu irraa daawuloodii sanarratti kiliik gootaniiti imichi gabbuufattanii hayyee daawwattoon kiyyaa imichi yeroo gabbuufattan akkuma imoo kan jedhanii barattanii achi booda piroofaayilii keessanii dhuftanii achi booda siitingis kajuu kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootu ammallee piraayiveesii kana kiliikni gootu ammallee kan asirratti argattu jechuudha block share download inde copy ka johara click gootu achi booda wanni tana oonii gootan jechuudha teessan ofir jirti tana haala kanaan oonii gootan jechuudha egaa haala kana siitingii kana oonii gootan jechuudha wanti isin namaaf ergitan jechuudha namni isin ergitanii sun jechuudha suuraa haa ta'u viidiyoo haa ta'u barreeffama haa ta'u sagalee haa ta'u jechuudha iccitii barbaadee haa ta'uti namaaf sheerii godhuu hin danda'u jawwaala sarratti illee daawuloodii godhuu hin danda'u akkasuma iskiriinshoot illee kaasee kooppii godhachuu hin danda'u jechuudha wanti kun waan ajaa'ibaati waan baay'ee tokko isin fayyaduu danda'udha siitingii kana oonii godhadhaa imoo keessatti fayyadamaa isiniin jaa akkasuma siitingii kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu viidiyoo kana laayik sheer waliif godhaadhaa waan hordoftaniif galatooma.